badu ilaali lammii koo kan ni bareedu Oromoo koo mootii gabrummaan siif safu ati naaf jiraattee hin qabbu gonkumaa lubbuun koo siif badu kan jaalalaaf du'e beeki cubbuun qabu ulaagaa namummaa mirga uumamasaa yakka ta'e Oromoo ta'uunsaa saaman qabeenyasaa Baqqala Garbaa Atilee Jahaati dhiise jiruun awwaalame mana hidhaa keessa harca'ee faca'ee maatiinsaa harca'ee faca'ee maatiinsaa bu'aan ala ta'e sammuunsaa maaliif kana jechuu barbaanne yakkaan malee nu hidhaniiti yakkaan malee hidhamnee osoo jirru ammas dabalanii ibidda nurratti mana hidhatti qabsiisanii jechuudha. Kunis nurratti qabatee ibidda jala ammas baana jellaan rasaasaan ilmaan Oromoodhaa waan kanaaf tokko ta'uun dirqama yaa hayyoota Oromoo gurguddaa. Quba gabaadhaaf.